هيدر هركا كسك كبيتي هم نشالارو فبو سما خنامي جبابو مانجنا خنامي تخشي كديرة أمنتيرة لما دادا برشوسي مجيها هم نولالة شون تكنجرو أكسك كبي هجوهر همزان أكنك كبي جيدون تفكر دي سيجو هيدر خن جيسي كسيت هيدر لفات بين هاي جي جدو سينا بو درابا خجرنا نجدو سينتي بيكتي جات نجدو سينا أكسيت جا جرى لمانو لا سلا كرا هركان كماني نمو هركا كل هذا آخر راتك ولا كر سيسن جيتين أنيس جدوه خونيس ديرا أبا موتو لالاو جيتين يروس ورابو اللي فديتين أني ونكنا كنغاري نجي في الرئيسة اوكي برنا بودي اي اكاسكون اوبسا ساغلين سوني وغامي كدورا تكامو جامي كدورا ولي بوينسي ساني خا ساغلين وراوي مسون ساغلين اتيتو تتوره وغامي كتاكا جامي كبليس نتي سلام كبري في ابنا حاجه دبنا دير كلمه ولا اللي كان هاي وغا وانا كوغا سديدو اتش برافو ثانك يو اوكي ساغلين سوني والابدي اما امنتا وجينيمو والابدي اكرم فاتيسا والدبن اكاتو بدت كينيا ساغلين ريكوردي ساغلين كتلين دي روانتي وايرو سنتو لا وايرو سنتين غوتو تسنتيما اي اما امنتاتي دمدوم فاتي سين كيسا فرت يرو سن اي ترتيب ثانك يو موتي سرا قبدان واسا ترتيبا جل قبر رغاس أكاسي إدريس خجرو همزاريس خجرو بكخنتي شبود بتشولين غاري متى قوياتك أنا في همزة في نمن قدام تكو ولو سفر كنتي mana koffee tokko koffee dhugaa turre osoo achi koffee dhugaa jirru yeroon salaataa geenya naafi hamzaan kun deemnee manuma koffee san cinaa gubbarraa bikka salaataa qabaa bikka san dhayne yeroo bikka san dhaynu jalatti Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi Haydar Abdii Bilisummaa agarre deemneeti anis dubbisee Haydar akkamiyyee hamzaanis dubbisee xiqqoo walii qoqqoosanii achitti nuti salaataaf waan dhufneef salaataaf ol baane salaanne akkuma gartee salaatuuf waddaannee salaatuuf akkana gaddeemnutti Haydar kun bikka darajaa kanatti nu dhufee hamzaa kana boote amantiirraa taa'uu diddeemi sheekotiirraa taa'uu diddeemi waan meediyaa ajandaa gartee waan hin taane waa'ee amantiin nama waliin buuftu kanarraa taa'uu diddeemi nama tokko gaanii beekta akka qabdee humna isaa laaluu deemtu ni jiraami gaa nama tokko fuudhee bara humna isaa kana laaluuf qaqqabdaa beekta qabdee akkanatti Haydar kun hamzaa kana harka akkana qabeeti akkan micciiree akkanatti hamzaa kana achi dabruu fedhee achuma keessa wal qaban hamzaanis qabee Haydar qabee hamzaan akkana qabee jiidoo eenyu beeka jiidoo harargee sanii qabee jiidoo Haydar kana lafa gallakkise gisee lafa gallakkise ani adda qabuuf gad dhufe jechuudha. Ogguu kana nutti as deemtee adda nu qabdee beekadhu jaan akka adda nu qabnu. Ifama abbaan jaweenyu Haydar moo Hamzaadha? Hamzaa jee bakka kanatti. Hamzaatu adda nu qabdee beekadhu siin jee. Haydar lafaa ka'ee qabe ammallee. Okay. Jidduu seenani takkitti jidduu seenaa akkan baase Osmaan jidduu jiru akkas jaan jechuudha. Nama tokko qawali fiigu kana gisee kana jette hararkamoo jidduu dhawamuu ni jiraa mire. Yes. Eenyu jiidoo darbee yoobsa eenyu jiidoo Hamzaa darbee bikka hammaama takkarraa fuudhee akkana darbee Haydar akka malee lafa bu'ee jechuudha yeroo san. Lafaa ka'ee aaree jechuudha amma dubbiin lola jedhamti. Oosa turee beekamti. Please injee kana yoo wada bu'u jirti kalaas gaafiin isinii galu jira indee kanaafin isin jala kun ogaas dargatti isin kaadallal awatti mu nama hundaaf ni galgala yeroo amma kadirlaan bakkatti adda baasu barbaadesan akka Hamzaan Haydar dhee qofa uummata bakka ibsanii bakka qofa godhanii beeka jara keenyaan. Ani Haydaris waliin nyaadde Hamzaanis naa saahiba jarri lamaanuu naa tokko taatee guyyaa sana achi taate qofaan dubbadhan jarri lamaanuu dhufanii anarra cubbuu keessa Haydaris nama ol beeknu nama guyyarraa wal agarru jechuudha. Dhufee obsaa cubbuun irra keessaa jiru Hamzaanis obsaa cubbuun irra keessaa jiru. Isinii galee dubbiin tapha ture ilaalla akka beekuu qabdanitti akkanatti salaataa dhufnee bikkuma salaataatti naaf Hamzaa waddaannee akkana gaddeemnutti Haydar nu jiddu bahee wal qaban jarri. Dubbiin tapha ture waan topic kanaan barbaadatti buuf.
Hamzaan heedara harka akkasi qabeeti humni isaa laalu qaboo suma kanaami gabaabu maanganaa kanaami ati kasheekkotiirraa amantiirraa dhimma adda addaa borcusiimi jeeqa humna wallaallachuun takkan jiru akkasi qabee hogguu kana Hamzaan akkana qabee jiitoon lafa gadhiisee jechuu heedara gisee akkasitti heedara lafa bu'een hayi jee jidduu seena booda dhaabbaa ka jennaan nu jidduu seentee beekattee jaan nu jidduu seene akkasitti gaa jarri lamaanuu laasilaa karaa harkaan qabanii namuu harka qullaadha afirraa takka wal agarsiisan jeetiin anis jidduu kunis dhiira abbaa mootuun laalaa hojeetiin yeroo san waraabullee fadeetiin ani wanni akkanaa kun gaarii ni jeefirraa dhiise ogguu heydar kullu Hamzaan heydar lafa darbee heydar lafaa ka'e dubbiin lola jijjiiramte amma ogguu duraa taphaa beeke dubbiin dhoote amma lola jijjiiramte namni tokko gurguddaa kun gisee wal lole bara akka dibootaati diboonni gisee wal lole bara gitaara wal girgirii takka taa bara girgiriin takka taatee amma gitaarri kun waliin fiigan takka ajaa'iba sabarra maaltu maalte gabbuutiin sheekha Yamaas waan akkanaa tanaaf gaarii midhaanummaatti qomee isaan wal dhiisanii jee giddutti eegee ammaasis gaa Hamzaan garankuu heydar fuudhee ammaasis gidaaraan dhee kana gaamma heydar dhaabbate heydar gisee dhaabbate Hamzaan deemuu didee bakka ganaa arrabsee ana asirra sikaayee maal jee ancufatti tufee achi heydar ni dhaabbate jechuudha. Heydar hanga kana hunda ni dhaabbate aboo Hamzaa bakka kalas dhiirtee takka eega dhaabbatte booda dhiira dhaabbattee sirraa waan jette jecha daddarbachuuf waan bareedaa biyya Hamzaa kana qabee darajaarraan nu haasise. Hamzaa fuudhee deemeni bikka kaaffee turre jalqaba. Gara kaaffee keenyaa kanatti deebi'u osoo deemu jirru heydar veeyitii kaafatee veeyitii Sheekh Jamaal Aliyyiitiin deemu. Bikka sagalee kanatti isin dhufuu deemaa beeke sagalee tiyya ta'uu waraabamte. Fayyaa ta'e ta'u. Numaa gartee bikki kaaffee tunii fi manni waan kun fooqii sadiitu jidduu jira isinii galee. Miilaan nutis bakka wanni ta'ee jenne bakka heydariis akka waan nu jala deeme waan akkasitti iyaanne nuti. Naafi Hamzaan deemne jechuudha heydar mana sanii dhiifne. Ogguusanii nama gurraacha tokko namni san akka yaada kiyyaatti boodigaardii Sheekh Jamaal Aliyyi ta'e hin beekani. Okay. Heydariif namni san VIP fudhatanii Sheekh Jamaal Aliyyi achi keessatti dhiisanii makiinaa VIP gurraattiin achi naannawanii nuti deemne Hamza bikka gartee yaa'in itti taateen ta'anii. Miilaan deemtan moo makiinaan deemtan? Nuti miilaan deemna. Hamza bikka yaa'in itti taate gaarii miti nu kaase bakka rabshaa nu seente raayid qabannaan jeeni. Anaa jaani Hamza. Numaa raayid qabachuu akkanatti waan ni baasee veeyitiin nu dura bahee heydar veeyitii nu dura dhaabee raayidiin nama kana fuutee namni kun wanjalanyaadha nama kana fuutee asii tarkaanfattee sindiisinuu jeeni. Sigale asitti silawuna nama kanan fuudhin. Gusan namnichi narraa bu'aan yaa'iin faduu jee gabbuun naaf Hamzaan. Gisee gabbuun dhaabbaa jee namni boodigaardii saniifis isaan yeroo gabbuu fadhan ibbooti deebineen taphaa Hamzaa kottu. Silaa lolarraan galle lolanii jaanaru fuudhee Hamzaa kaaffee kana keessa gad deebisiin. Aboo dubbiin akka ati yaadduu miti dubbiin waan biraa jira kottu miyaasitti dhaabtuun jee. Hamzaa kaaffee kana keessatti deebisee achi ammaasis kutan veeyitiin kutanii waan addabaabaayii walloo safar san hin zooranii ifirra akkana gad deebi'anii hanga isaan akkana ifirra gad deebi'anii Hamzaa fuudhee raayid keessa ka'ee deemni. Gisee deemne iskaayilaayit dheene nuti. Yeroo hoteelli iskaayilaayit dheenu astaghfirullah osuma jidduu kana deemu heydar na bilbilee obsaanaan jee mucaa kana waan inni godhe agarte harku jirta waan inni godhe heydariin naan jaa bilbila kiyya sagalee guutuu waraabaa jira Hamzaan hanga kana. Sagalee bilbila isaatiin sagalee hanga iskaayilaayit dubbannu hanga na bilbilu kana hunda waraabbachuu jira Hamzaan.
koy asirratti si qaba wanneen barbaadu guddoo nuti katana sagalee haydara abdii bilisummaa tanii waraabamte jaan tana eega isaan lamaa wali bu'anii addaan deemanii booda bilbila kadara bilbila kasime narra bilbile abbaa kiyya itti fufu sagaleen guutuu waraabame haydar narra bilbilee obsa naafi ati wal dhabni jira hin jiru eeywaa obsa naafi ati kana duraas ta'e ammaas ta'e rakkoo wali qabna wayii naafi ati ka wali buune naafi ati gurbaa kana agarte waan na godhe akkasitti si duratti an cufaa sanarratti dhufe faakiyuus naan jee jecha badaa waamee kanaan jeen arrabse akkasana godhee deeme an gurbaa kana hin dhiisu gurbaa kana yoo lubbuu ta'e barbaadde gurbaa kana biraa deemii naan jee fayyaa ta'e ayye si galee amma kun eega wali bu'anii hamzaan taramee keessa lafaanis dhee dhaabarrattis qabee ittis tufe jechaas jeeni addaan deemanii booda adda deemanii raayidii nu dura dhaabee viyeeti fuudhinaa jee si galee fuudhinaa jee namicha raayidii kanarraa nu dhoorkee ol deebinee koofee keessa tokko turree raayidii qabannee baanee hangi isaan makiinaa ifirrachi deemanii as deebi'anitti deemne nuti isaan nu barbaadu jedhanii beekan kana ayye narra bilbilee heydar narra bilbilee obsaanaafiti wal dhaba qabna rakkoon nu jidduu jira mucaa kana garte waan na godhi mucaa kana biraa yoo lubbuu kee barbaadde mucaa kana biraa deemii waliin illee hin deeminii jedhe aboo ani kana waliin deemuu fi isa hojii jiraachuu ati nan gorsitu durirraadhaaf inni hiriyaadha ammaa suuditti waliin hiriyaa turre yoo gartee araara barbaadan dhiiraa waliin buutan ka jalqaba immoo dubbii barbaaddate sihi dongorri dhufe gaa tapha fakkeessiteetu lola jijjiirtanii namni lama kawallole wal dura dhaabbatee waliin eegu namni lama kawalan rabsu tokko taa'ee tokko nan rabsu hin jeeni kanaafuu wanni ta'ee amma walitti isin araarsaan gara araara ati isinaaf hiriyaa inni isinaaf hiriyaa araaraan deebi'a akkamiin jeeni jennaan ani isa hojii araara takkan barbaaduu naan jedhe ati biraanii deemta mu deemu naan jee amma isa bira jirtaa jee bilbila cufi akkasinni deemneeti iskaayilaayit hotel dhufne iskaayilaayit hotel kisee dhufnu narra bilbilee jechuu Lala jara khanis sagaleen dhageeffadha. Rakkoon qabu maa beeyan ol galchinaa guni dhufe natti himeti. Laalla dabbaan anamma obsi yeroo takka maa beeyan. Laalla badhaasaa keenya na dhaggeeffadhu. Wallahi amma dabbaan ati isarraa maarree qabdaa maarree uusee jechuu ture. Garuu
gaafa ani mana ijoollee isaanii mana saahiba darfaa gaafa nan seenu akka dabbaalchuu kana jechuun turre. Dabbaal anaaf inni olitti dubbannees ati maal obsi kaasi dabbaal awwaati seenyu waan taateef mical jiira obsi dhaabatu. Eenyu waan hin ta'eef miti lakki. Allakki haqaan dalaga malee akka jarra kun jechuu lakki. Maashaallah akka daleeyda obsi. Maashaallah akka daleeyda obsi. Abbana ka dabbaan sagalee isaati. Ay bar ni mormar. Ani sagalee na itatti mormine qabxiin inni asoo barbaade ban galle. Obsaa yaa miti emi ammaa dhufu. Obsa lakkoofsa tokko beerarre. Dirqama nama duuluun qabnu faalagaa malee. Obsa lakkoofsa Habibi na dhaggeeffadhu namni irratti jiru sin jiru. Nuti hayyachu jiru. Jittan deemte yara kana Hamza maqaa dabbar kana keessa qaatee jiru. Dhimma jechaatiif nama Warra barbaadu tokko namni harka keessa qaatee jiru. waan rakkoo Isuma sarragaan qabu hanga maatti kajirin kasi ngechaa jiru. obsi sana nama dhageeqa waan gartee qabnan jene obsa ni jirame obsa ture obsa olbaa obsa kolbe laala kisiin jechuun jiru nuti dabbaan dhimma kana jalatti haatanii namni dhuunfaa waan rakkoo walirraa qabuuf dhimma kanaaf ajjeechaadhaaf nama barbaaduu hin qabu jechuun jirra malee yoo namni tokko balleesse seera ka gaafatu laala biibi malee eenyuwaan abaluu namni dhuunfaa seera ta'e ajjeechaaf shuguxiiwwan nama doorsisuuf hin jiru wanni nuti jechuun jiru kana. Eenyummaan sun hin taane maka balleessiidha. Jiraan akka Muhammad bayaanitti wajjin inni raawwate. Hamza biraan firii jira. Hamza mormaan jiru barbaas Muhammad biyyaa maal taate balleessa qiyya. Amma dhimma mana baneer dhimma Hamzaa sirri moo sirri miti mana banne dhiifa mana godhaala. Wanta kolyaa gallu. Hamzaan sirri jee fi sirri jennee dhaabisi wanni mana banneer. Sirri jedhee amantaa isaati. Way amantaa isaati dirqama malee obsaan dhufe. Nuti dhimma amoo dhimma Hamza. Amma gaa yoo kabajja wal kabajja kana moo guddaa kaasoo yoo wajjaa dhuftan salaamaa. Sirri jechuun jira. Obsi kana. Okay, na dhaggeeffadhaa. Okay, maa beekaa kaasoo jirru amantaan Hamzaa maali? Hamzaan sirri jee sirri jenne isa cufnee keessaa baane. Agenda yeroo ammaan tanaati miti. Nuti keechaa jirru na jeesuudhaaf na barbaadanii garee gurmootee na jeeqaa jirtu jira. Kaje'ee obboleessi keenya Hamzaa Ibrahim poostii godhe san hangam takka dhugaadha kaja'u abdi barreessinee gaafan. Lakki angodeen qabu gara laayibillee yoo ta'e hin dhufa Hamzaan mataan isaa dhufee na wajjaa dubbatu je. Achirra dhaabbanni Hamzaa gurbaa finne abdi bilisummaa amma muutu godhanii gaafatan malee Namni sagalee kana waraabee obsaadha obsi mee. Oye kadir sanitti galu jirra. Sanitti galu jirra koy. Sanitti galu jirra koy akka namoonni daa'imman barbaade. Akka namoonni daa'imman barbaade koy sanitti galu jirra. Ati bar nama tokko qulqulluu gootee maaliif deebifatanii waan jaan Koy la lamma ta karo ni qabnu jirtu wani wal qabnu fidden jirtu. Abbaan barbaade ka barbaade gaadee waan fedhe fudhachuu mirga keeti. As garuu hajirruu fi as akka dubbannu as ka teenyuu fi haqa qofa. Dhugaa qofa. Aragaa barbaadu qofa. Saayidiin qabannu takka hin jirtu. Ani isatti namanu. Obsa, salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Agaa. نجا الحمد لله كم. ati akkasumatti dabbaal na obsaan haa gaafata. La kana gaafata. Obsi maaliif Dhimma hin itti jeebeeta? sumatuun kan nuti bifa manaa godhe. Dhimma itti Obsi sumatuun kan. kaasa wayi baran dhimma Hamzaatiin gaafachuu dhufe malee dhimma Dhimma Hamzaa sanuu anaa gaafata adis. ati kaayoo feete Hamza barraatti mee idiriirra goruu jirta. Asiin jira yoo nan ummata kana bira sobe Oromoon Abbaan tun biraa wayii jira akka. kan laalee argutti laal. Sinis barbaachisa. Laal yoo wanti Okay, dhuunfaa anaa jiraate. gaafataan hunda si anaa gaafataan. Dhagaye. Wanneen waan amma bayaan afaanii qabnee siifa godhu. Rabbi ummaas jennan galchine idiriirra goruu. دبالا قافتو يو Maal naa jette kadhi? قافين دبال قافت يسلف سلف. Wallaahi دبال درا قافتو. Maal jette kadhi? wallaahi rabbiin ummaati jennan galchin idiriirra Eenyu ammoo loogiin qabuu jiira. loogiin qaba heedirarraan godha maal bitti? Akkasi duba yoo qabaatte khalaas akkasi yoo taate dhimma nama lama nama tokkorra gortee gaafachuu hin dandeessu. Loogiin qaba heedirarraan godha numa heedira guuze heediri maal duru fakkat? Akkatti kan. Numa salamtan malee waa takka wanni taatanii. Okay, ni salam naayyee. Salaam alaikum. Fitanni amma. Okay, nagee. Okay, naayyee. Obsa teekoon akkam jirta? نجا في يدك. Baga jiraatti mirgaan. Akkam jirta? Fayyaadhaan? جرى قلت رب الحمد لله. Yaa ati fi Hamzaa Ibrahim saahiba namni hundi waliin isin beekaa? bakka ati gaafachuu dandeessu hor dabbaal idariin gade gareete firiidama Haala gaafas taanaa yaasa. Salami naatinish. Abbaan fedhan salama gabbuu hayaa naatin sale. Eenyu isin? Haduftanii na murtaniif. nu kabaji gaa dabbaal Deema. Deema ati sama amma bayaan deemu fedhan. Weta
ودا ديم من انتم ديمو دنديسا وش فيك ناجا كانت تدبر وكانت وين هذا سنة ما قلت لك انا ما تقولت هذا كان كيمر كان نشوفه ونسرجو أبان بربادي دي ماما يا دي مسلو تيرانا مرة أبورا ترتيب أنا بيها سيستم أنا بيها خلنا تندي منا بيها يروح جرّان سجاد دب بتجيرة أنا أنا جولة وان كان مرة تيادي مرة بنير في ديمي أنا جولة متبرك بيها تري سنجل كمالي خروجي كنا قرطة في بربادي كنا وقتو ودا هدير والك بنيا في تبوي يوان كان تاي دام سانا كيس بوي سيدو وانا حبيبي فوقي شراتن انتاني تبوي channel لني اوكي يما والك بنيا يروح تكمل كمان كمان نجاس اوتيل انتاني هدير موت قولي يو ستنتول لو إنه ربنا نجرتو بالبلي كاي ترى بقى بس أصوبة كبرات يا كت سهلات تانية كت موتي رقابة كوفو خبا جادان الرابع بتو يتيكو بابا كت بتوسم بينه بوتو غيسرو والله وبالله تبال كينيا ورب الكعبة هجري فوسانو سما أنقماتي سخبجيت ما